Obbo Abdii Mahmad Limay itti aanaa itti gaafatamaa waajjira geejjibaa fi misooma daandii naannoo Hararii akkasumattis kabajamtoota keenya hojjettoota biiroo keenyaa daayirektaroota warroota to'attoota akkasumattis tiraafika poolisaa naannoo Harariidha gaggeessitoota leenjii konkolaachistoota akkasumattis dargaggoota yookaan wallee dargaggoota tolo ooltummaadha habdii egeree guyyaa irraa kana guyyaa nageenyaa nutis nu ilaallata jettanii guyyaa sadeen kana wajjin hirmaachuu keessaniif galatoomfachaa guyyaan irraa kun Qaammee 3 guyyaa nageenyaati jechuudha akka biyyaattis akka naannoottis nageenyi namayyuutu barbaachisaadha nageenya kanaaf ammoo wabii kan dhaabbatu nooma hawaasa kanaa jechuudha kanaafuu guyyaa irraa kanaaf guyyaa nageenyaaf baga ittiin isin gahe baga walumaanuu nuun gahe jechuu barbaada itti aansuudhaan akka naannoo Hararitti akka geejjibaa fi misooma daandiitti guyyaa irraa kun guyyaa balaa ittisa tiraafikaa kana wajjin wal qabatee nu hundinuu gahee mataa keenya qabnaa abbootiin manguddootis abbootiin amantaa